dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira maqaan isaas gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa angafa nagaa in jedhama macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa dinqii ta'e sitti odeessa qulqulloota waaqayyoo nagaa faraarri waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha waldaan labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaa waggoota 3 darbaniif qaama miidhamtootaaf gargaarsa gochaa turuun ishee ni yaadatama. ammas sanbata xiqqaa dura keenyaa jechuunis gaafa guyyaa 25 ji'a arfaffaa bara 2018 akkuma kanaan dura gochaa turte ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ama miidhamtootaaf gargaarsa gochuudhaaf qophii xumurtee jirti. kanaaf gaafa guyyaa 25 ji'a 4 bara 2018 galma waaqeffannaa mooraa waldichaa keessatti deeggarsi waan godhamuuf qaama miidhamtoota naannawaa keessan jiran irratti akka affeertan ergaa kana akka nuuf qaqqabsiiftan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. iddoon argama keenyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee aanaa eegduu daandii gara Askoo geessu irra hoteela Naa'ol fuuldura meetira 50 gadi seenuun nu argattu. odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 980 00 52 yookaan 921 4650 78 irratti bilbiluun heloo nuun jedha. bakka jirtanitti ayyaanni faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. waldaa labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaa ayyaana gaarii.